Okay. Irkattummaa wanni Oromoon barbaaduuf hin jiru. Duraanis irkatteetii miti Oromoon. Garuu irkattummaan barbaadu je'ee sabaaf sablammii biyya keessaati wajji mari'achuu hin dhiisu. Hanga Oromiyaan kophaa baatutti. Ani arraan tana nama waa'ee biyya sanii yaachiftu saba kamuu ka waa'ee biyya sanii yaachiftu. Yerooni wajjin mari'adhu walii gale yaada takkaan qaba hoggana isaaniiti ajajaa isaaniiti jechuu miti. Yoo akkasitti fudhatte baaraguu dandeessa. Takkaffaa cimdoon sunis hin galu. Baaraguudha dandeessa. Yoo nini Oromiyaan kan fottooytee adda kophaa isii jiraattu taate Oromoon waa'ee Oromiyaa irratti nama wajjin waliin mari'atu. Nama kamuutu wajjin waliin mari'atu. Hanga rakkoon Oromoo Itoophiyaadhaa wajjin teessutti sabaaf sablammii kamuutu wajjin mari'achuus hin dhaabu. Waa'ee Itoophiyaadhaa Oromoon kophaa maan mari'annee yoo jette siitiitu dogongora qaba. Bar waliin mari'atan jechuun irra walii galan jechuun miti. Amma nuti mana kana keessatti waliin mari'achuu jirra. Waan takka irratti walii galte jechuun miti. Waa dhibbarra wal dhabdee waa dhibbarra walii galuu dandeessa. Waan irra walii galtu fudhattee ta irratti waliin galin bulfachuu dandeessa. Haga irra walii gale sanii wajjin deemuu dandeessa. Amma fakkeenya namoonni baay'een waa'ee simdoo ja'a. Simdoon tuni eenyu fi eenyu hogganni isaanii ta'u eenyu. Clearly ifa galatti namni beeku jira. Oromoo keessaa hoo eenyutu miseensa simdoodhaa ta'e? Ragaa qabatamaa namni harkaa qabu jira. Marroodha moo Jawaari moo Abiyyi moo eenyu? Namni miseensa simdoo ta'e kan waan simdoo waliin gaffittu waliin fudhatee wajjin deemaa jiru eenyu ni jira? Hin jiru jechuudha. Miidiyaa kanarraa dhageessee jechuudha. Maka balleessi. Oo marroon wannaa wajji walii galee. Oo marroon Tigaaroo wajji walii galee. Oo marroon Amaaraa wajji walii galee. Okay, walii galeen bareeda. Abaawoon yookaan waboon waa'ee sabaaf sablammii irratti qaamota diina ja'amee ilaalamu hundaa wajji yoo mari'ate bareedaa bara. Akkuma siyaasattuu if qofa taatee wal harcaasiidha malee silaa bareedaa'u. Okay, maal irratti walii galan? Hin beektu miidiyauma kanarraa dhageesse. Waan marroo dha'uu feetuuf simdoo siin galin kanatti marroo maxxansuu feetu. Waan Jawaar dha'uu feetuuf simdoo siin galin kanatti diina jettee maxxansuu feetu. Simdoon sun ammoo siif hin galle miidiyaa kanarraa dhageesse malee. Lamaffaa Suudaanii keessa jira jettan, sadaffaa Eertiraa keessa jira jettan. Waa'een biyyoota biraa biyyootaa wajji walitti hin jaaramu si gargaaruu danda'a malee. Abaawoon biyya biraa namni abaawoo gargaaru jiraachuu mala. Abiyyiin akka biyyattiin warri biyya biraa akka gaariitti Abiyyi gargaaru meeshaa waraanaa kan nuuf jiraachuu danda'a. Tarsiimoota akka waliin hin qabaatu. Suudaanii fi faannoon tarsiimoota akka waliin qabaachuu hin danda'an. Tigraay fi Eertiraan yaada tokko waliin qabaachuu hin danda'an. Biyya adda addaati jechuudha. Akka gaariitti gargaaruu dandeessi Eertiraan Tigraay. Meeshaa naquufii dandeessi. Injifannoo isii ni barbaadu malti. Waan hedduu godhuufii malti. Garuu waliin hin jaaramtu. Yooniin immoo akkuma gartee gamtaan Afrikaa waliin jaaramu. Akkuma Igaad waliin jaaramu. Yoo akkasii waliin jaaraman malee wanna takka irratti waliin galu. Jara keenya Oromooni warra sabaaf sablammii biyya san keessa jiru dhiisi. Qaama biraatiin wajjinis, Suudaanii wajjinis, Keeniyaa wajjinis yooniin kan mari'achuu danda'u taate silaa bareedaadha guddina.
yoo kan waliin mari'achuu danda'u taate. Garuu rakkoon Oromoodha yeroo hunda Oromoodha laallatti. Yoo Oromoon laaffatte ammoo diina Amaaraa fi Tigree qabeeytu kanaa miti. Yoo Oromoon laaffatte Adaree fi Guraagalleen siif diina obboleessa kiyya. Adareenis Guraageenis yoo ati laaffatte lafa keeni feeti. Maaliif Kan si waliin mari'anne jaallatu gudarre Oromoo nagaa Orma waliin mari'attu? Oromoon fi waliin mari'ateeti bakka amma jiru kanarra ga'e. Namni Eessa takka gahe? Ameerikaa wajji mari'ateeti miti. Eessa gahee jedha bara eessa kun Oromoon du'aa jira Oromoon agartee digidirfamaa jira sadarkaa amma jiru kana irratti Amaara yookiin namoota iyyuu Tigree waliin mari'atee bu'aa argatamoo ofii waliin mari'atee faayidaa uummata ofiitii buusa dura gola ofii sirreeffatee nama waliin mari'ata. Oromoon walii waliinis ni mari'ata, ambaa waliinis ni mari'ata natti fakkaata. Abbaan mana ati boosiidha sa'atii nama maraayyuu sirriitti hiri akka nama Gaafii wal ga'uun bira halkanii gaafii nama gadi adeemsaa biyyaa qabaa guyyaadhaa gudar sirraa gaafii akkasitti takka bichaa gaafadhee isinirraa callisaa. Rakkoon Oromoodhaa mi gudar sabni biraa tuqaan jiru rakkoon Oromoodha. Ka Oromoo ajjeesaa jirullee Oromoodha. Maaliif waliin hin mari'anne Oromoon taa'eetiin waan kana maaliif furmaata hin goone haga diina jala deemu? Rakkoon Oromoo miti. Oromoodha malee akkamitti Oromoo miti ka ajjeesaa Rak- jiru Oromoodha. Oromoo fi Oromoo wal rak- ajjeesaa jira jaalatti. Lakki Akkamitti Oromoo miti jettaati? lakki akka ittiin ta'in siif hin hima. Rakkoon Oromoo PP dha. Sirnicha amma biyya san bulchaa jiru. PP tana Somaalee keessa jira. Somaalee hoggana, Oromoo hoggana, Amaaraa hoggana, sabaaf sablammii hedduutu hoggana. Rakkoon Oromoodha mootummaa fi mootummaa amma biyyattii san bulchuudha malee Oromoo fi Oromoo miti. Okay. Mootummaan kun ammoo qaamota garaagaraa hedduurraa ijaarame. Okay, fannoo Kanaaf fi Oromoof Oromoo hin jennu. Okay, fannoo fi Tigreen Eeltiraan fakkeenyaaf mootummaa kana mootummaa Oromootiin beekan. Sigalee garuu nullee ajjeesaa jira dhugaadha. Nu ajjeesaa jira. Maqaa Oromootiin aangoo qabatee achirra taa'aa ture. Maqaa Oromootiin achirra jira. Itoophiyaa bulchuu malee jechuudha. Garuu diinni kun wayitti xiyyeeffatu. Sigalee Oromoo biyya bulchaa jira. Oromoon nu ajjeesaa jira. Oromoon nu miidhaa jira jedhee irratti xiyyeeffatee sigalee gara nutti as dhufaa jira. Nu miidhaa jira. Kan miidhamaa jirullee amma sa'aatii kanatti Oromoodha irra caalatti jechuudha. Kadeemee achi Eessatti loleetiin dhufaa jira? karma Finfinnee misimboota tanatti as dhufeetiin aangoo qabachuudhaaf kan dhufaa jiru diinaami. Oromoon hin qabattu akkanatti dhugaa Borii bakka tana qofa nu haa deebisu. Oromoon dura Suudaanii maali waliin mari'achuun bareedaa jette. Dura santu dursamoo hayyoonni Oromoo qabsaayonni Oromoo gola ofiitii fi gola Oromiyaa irratti waan isaan walii galchu takka uummatanii waliin maritu dursamoo amba waliin mari'achuutu dursa namni mana ofii keessa tolfateetiin alatti gadi bahamoo ala tolfatee mana tol deebi'a. Kana qofa nu deebisi gudar. Galatoom. Dhimmichi kun dhimma siyaasaati. Amma fakkeenyaaf Abiyyi dhiigaan Oromoodha haa jennu. Oromticha Abiyyi dura dhaabbaturraa Israa'el tokko ka siyaasa Abiyyi filate saniituutu irra Abiyyiif fira. Hawaasni keenya guddaa wanni inni wallaale kana. Fakkeenyaaf Oromuma keessa gakkoottu abaa'oo fi kaafaa'oo fudhadhu. Abaa'umaa fi kaafaa'oo fuulduraafis abaa'oo fi kaafaa'oo waliin mari'achuudhaaf yaada tokko qabaachuu qaba. Qaamni yoo Oromoo muramtees sagalee maaliif na deebisa? Qaamni yoo Oromoo muramtees biyyattii san bulchu qaama isa mormuun dhabu. Maa wal mormanii ati Oromoodha, atis Oromoodha dhiiga tokko maa wal mormanii yoo jette atiitu waanni biyyi sun itti jirtu siif hin galin. Akkuma Suudaan wal mormitu, akkuma Keeniyaa wal mormitu, akkuma sabaaf sablammiin biyya biraa takka wal mormitu, Oromoolleen akka wal mormitu ati ammarraa kaasii hubadhu. Oromoon wal mormuun qabdu.
mooraa isii qulqulleessitee gojjoo takka jala dhumuu qabdii yoo jette kuni siyaasaa miti. Kuni siyaasaa miti. Hanga yoomal qiyaamatti mooraa takka jalatti siif hin dhumtu. Heera uumaati kun. Waan walii kabajee Oromummaanis heeraa fi seera walii kabajee waliin ni deema malee dirqama ammaan tana Abiyyii fi Marroon bakka takka dhaabbachuu qabanii yoo jette Abiyyi kana Marroorra itti aanaan Abiyyi Amaaraa isaatu irra caalaaf yaada isaa fudhate. Namticha yaada isaa fudhateef itti aanaa isaa Amaaraa kana dhiisee Marroo itti aanaa isaa maan godhannee yoo jette neebar hin ta'u kun. Akkas jechaa jirtan amma isin. Adeemsi keenya singal na fakkaate. Atama sirriidha. Paartileen Oromoo waliigaluun qabu dirqama sirriidha. Waliigaluun dirqama miti. Akkuma atama jette paartileen wal morma. Oromoo fi garuu Amaara walii yeroo mari'attu waan irra wal mormitu jira. Oromoo fi Tigree waan irra wal mormitu jira. Wal mormii saniifu san jeddutti dhiisanii waliin marii ta'anii miti. Paartiidhaan Oromoo kunillee hayyoonni Oromoo kunillee waan irratti wal morman san dhiisanii silaa wanni wal mormaniif Oromoof Oromiyaaf waan biraatiif mitimi. Waan kanaaf amba waliitu murteessaadha moo waliin taa'utu murteessaadha moo keessoo ofii kana garaagarummaa isaanii san dhiphisanii wanni isaan qabsaaniif uummata tokkoof wanni isaan qabsaaniif Oromiyaaf Oromoof Oromiyaadha wanni biraa hin jiru. Yoo ol guddatte Itoophiyaaf kanaafuu kamtu dursaa jedhee barani. Bar maa waliigaluu dhabanii yookiin martuu maa PP ta'uu dhaban yookiin martuu maa abaa'oo ta'uu dhaban jechuu biyyaa miti. Dura mariin eenyu waliin dursaadha ka jechaa jiru. Bal'aalee Xoombirii kiyya mariin amma fakkeenyaaf abaa'oon kuni waboon kuni mari'ateeti Marroo if keessaa ol baasee waan hafteef qaamota isa barbaachisu wajji mari'ata. KFO'n tunis mari'atteeti hoggana filattee laal waan qabattu qabattee akkuma ati sochii isii dhabuu maltaati amma waan qabattu qabatteeti yookaan abaa'oo Daawit Ibsaatii wajjin yookaan warra Kibbaatii wajjin yookaan Somaalee wajjin mari'atti waan qabattu qabattee jirti beeka KFO'n akeeka galii isii seera isii tumattee jirti beeka obboleessa kee. Marroo wajjinis yoo mari'achuu feete KFO'n waan isii san qabatteeti. Somaalticha tokko Affaarticha tokko wajji yoo mari'achuu feetes waan isii san qabatteeti. Waan KFO'n qabatte sanitti nama kakaaftee nama yaada KFO'dhaa san fudhatu amansiifachuudhaaf KFO'n itti deemaa jira. KFO'n hoogganaa isii itti aanaa isii yookaan caasaa isii paartii isii tana facaafteeti miti ka Tigraay bira dheeytu. Kana facaafteeti miti ka Amaara bira dheeytu obboleessa kiyya. Way maal taatan isin? Abaa'oon abaa'ummaa san facaaseeti miti Marroon ka deemee Tigraay wajji mari'atu. Abaa'ummaa isaa Oromummaa isaa qabateeti waan na barbaachise jedhu wajji qabxiidhaan irra waliigalee yoo mari'ates mari'ata. Abaa'oo san facaaseeti miti. Hoggantoota isaa wajji jiru kana facaasee waan duraan qabate san ciccireetii miti. Faannoo yoo fedhe Suudaan yoo fedhe Keeniyaa bira dhaquuf gargaarsa san irratti deemee dhaqa. Kun maaliif nu iyyisiisa nuti? Jaalachuu dhabuu malla waa'ee abaa'oo waa'ee KFO'n sochii isii arkuu dhabuu malla. Wanta qabatte haa xiqqaattu haa guddattu qabatte qaama tokko Bakaraan hin dhumu beekaa baay'ee bakka socho'ee ufumaan beektee dhaabuu qabda maamee maal taate nama miidiyaa gubbaatii miti.
Lakki furadhu ati gaafi guru jarri gaafate yoo yaada qaba furadhu. Ma yaadan qabaa garuu kaa jechuun Furadhu okay sirraa dhaabeetiin jira. Moot godhe furadhu. Thank you. Ufillee abbaan manaati nama as keessa wayitanayitu xiqqoo gaggabaabsaa akkasitti itti deebi'a namni sagartee akka itti deebi'u. Tokkochi sa'a dheeraa haasa'ee namni kun ammoo ceemee baha mana keessa sa'aatiin hin jiru. Inni akkasii. Sa'aatii lama kaa'e koo baaleen jedhee. Gaafiin dhoombir hin galleef maammeedha. Dhaabni Oromoo yaada adda addaa qaba jechuun ideoloojii adda addaa qaba manifestuu adda addaa qaba jechuudha. Yoo siyaasaa kaasuu ittiin taateen beeku yoo waa'ee qonnaa maalii kana ta'e naan galoona. Garuu at the same time zammana kaasatiif Debretsiooniin caalaa waan walummaa waan waloo baay'ee waan irra qabduuf akka Oromootti wanni irratti walii gallu takka lama sadii afur shan kanneen irratti waliin dhaabannaa achitti ammoo yaadni keenya adeemsi keenya garagara jedhan sila akkasi as Oromoo ta'anii. Amma isinii ifa ta'e afaan baalee kun aksantiin baalee kun. Lakki nuu hin galle nu akkas jedhaan jiru nu hin galle lakki. Okay, si galuu illee hin danda'u maalifatti warra jawweetimi. Amma anka jedhaa jiru isinii galle. Iddoo maara waa'ee jawaar dubbataan jiru as keessatti obboleessu. Akkasi Jechuun simdoo isiniin galu. Ani wannan jechuu barbaade. Laal yaada kan kee gurguradhu nama hin tuqiniiti akka nama guddaa haasa'i. Nama waa'ee jawaar hin dubbanne warra jawweetii maaltu si geesse Jamaal Godii situ utaalee bu'e akka Jamaal Godii nu gaafatte gaafii nu gaafatte amma isinii galee gaafate boo gaafatte isin gaafanne silla agarrellee isin gaafanne jechuun mana keessa jirra amma si argee yaada kan kee dubbaddaa boo amma si malee nama ijoollee birii walumaa galatti wanni dhoombirsi gaafate maammee fa'aa wajjin haasaa jira ijoollee beeku wajjin. Wanni dhoombirsi gaafate maammee ija banaa yoo namaan si beeku. Yoo Jamaalee wajjin haasoo inni na wajjin haasa'uu hin dandeessu afaan Oromoo dubbatta waa'ee Oromoo dubbatta. Okay shaleekii. Gaafa Jamaal maadda ba'a. Bakka namoota dakka naga jiru ayyaa baaki galatoom. Thank you galatoom yaa you can go. Amma ani wanni manni as keessa jiru wanni beekuu qabu shanee miti jawaarii miti. Maalisa gadi bu'an moo shanii maaltu dubbate fumaa bu'anii kan dubbata waan shanii namni dubbate jira dhoombira as keessatti shanii namni dubbate hin jiru as keessatti hin jiru amalli waa'ee jawaarillee namni dubbate hin jiru namni dubbate hin jiru waa'ee jawaarillee namni dubbate hin jiru yaada qabate yaada ofii gurguratu yara na dubbatuuti kalaas dhiisaa walii obsaa banne pilii rabbi sodaadha walii obsaa dhiisaa irra walii darbu nama buufseen beeytaa bu'ate jizubee ana buuse dhoombir dhiisi ka jawaara dubbatu dhiisi ka natu buuse ati tsindoodhaan jedhe laal ati tsindoodhaan jedhe waa'ee isaan dubbanneeti ofiin arabse maale yaada waliin mari'annaa dhiisa Jamaal waan sin jedhu yaada dhiisi ati yaada isaanii fixatu dhiisi maaleen kalaasatillee Jamaal yaada wal mul'ame jara asitti waliin taa'uu dadhabu. Jechuun bari yoo na gootana amma ani afaan kiyya dubbachuu barbaadu beektaa namatu afaan akkaan dubbatu. Chawwal nama guddaadhaaf illee baale jecha nama. Miyuutii godhe aboo. Natti mini waan ta'e miyuutii godhe. Ati eenyu taatee waan nutti himta qooyi ati eenyu taatee waan nutti himta wayita nama arabsitu sitti hin dhagahamuusi. Ayisamaam tinnish ayisamaam anta tillik tawaalalee nama wayita arabsitu wayita namni waa sin jedhu miyuutii qodhaa nama jetta. Hayya dhiifama. Laal. Jamaal Godii dhagee saamati. No, ani waa siin jenne baale dhageeffadhu kan jalqaba dhageeffadhu mee dhageeffadhu si dhageeffannaa jalqaba irratti ani wanni an jedhe Maal godhi afaan baalee kun siin galu ati dhiisiree afaan baalee kana dubbatu. Lakki ani barama jara namee walii obsaa carraa daqiiqaa irra kennaati abooti modiitara guutuun hin kennitu. Dhaabbatiin ati dhoombir eegatti dhoombir namni si dubbise hin jiru dhoombir please. Kan arrabsame ana. Wanni ofirraa deebisuu danda'a barate ani as jira ofirraa dubbadhaan. Ayyaarra walarrabsaa kan walarrabsaa boo. Galatoo yoo larrabsina. Laani ani nama narrabsine ofii utaalee
ati jawweedha ani wannan jedhe gaafii nu gaafate amma isinii galee nuun jedhe akka manaati akkasii Zubeeri Eessan dhaga'een. akkas inni akka jennaan nu hin galle qofa jedhe afaan Oromoo dubbadhe an akka jennaan ati jawweedha ati tsindoodha siin galuu naan jedhe anaa miti kan jedheen okay ani nama guddummaa isaatiin kabaja malee nama jechaan nama waraanaa deemuun kabaju ana Akka Samariisa kun siyaasa maal? Okay, amma laal amma manni kuni namni marri jawwee jala deemaa yookaan shanee jala deema jechuudha. Zubeeruu natti beeku. Oromoon yaada adda addaa qabdi. Reeftana tokko haasa'e as keessa. Yaada adda addaa eega qabaatte namuu yaada ofii gurgurata. Hin haasa'e jechuudha. Walii galtuu dhabuun rakkoo miti. Garuu yeroo walii galuu dhabde namisaa yaaduma isaa kuffistee dhiifta. Hagasuma dubbiin. Akkasitti asoo laallee bareeda jechuu barbaada. Wanni an jechuu barbaade maali? Akki naa gale wanni obboleessi tokko reeftan as keessaa haasa'e namni yeroo sabaan qabsaa'u saba jettee wayita qabsooytu nama biriirra zammana kaasirra Dabratsiyoon irra Sibhaat Naggaarraa situu irra walitti kalaahaadha. Zubeer situ irra walitti kalaaha. Anaasitu mi akkuma baaletti as deebi'i Oromoo keessaa bahi baale asoo akkana taate wayya jennee qabxii 4-5 irratti anaasitti irra walii gala warra Goojjaam hin jirurra jechuu wanni anaasaa jiru kan. Eega qabxii irratti walii gallee ka irratti walii hin galle ni jira qabxiin akkasii. Anaasii barka ati hin deemne ta'a anasii hin deemne jedhaa. Karaa baasuurratti amma karaa baasuurratti karaa togonaa kanaan asfaaltii galchoo yemmoo karaa gaasaraan jechuun dandeetta bara. Ati gaasaraan jechuun malaa nammoo togona siin jedhaa waliin galtu namni birii ammoo yaada qabu karaa basaasootiin gadaa baqa isin jechuun mala jechuudha akkasi. At the same time karaan ba'uurratti anaasii walii gallaa mire. Adeemsa qofa irratti waliin gallee jechuudha. Egaa akkas ta'e dura waan irratti walii galtu illiitiin Oromoo asoo jiraatte wal geettee mari'attee kunoo nuti jarana siinqin kenna kan. Mootummaan kun diina kennu. Mootummaa kana cabsuuf dura nu asitti wanni nu qabannu qabxiin takka 2, 3, 4, 5 kana walii galla. Kaan ammoo waliin galluu kaan suuta mari'annaa kaan yookaan adeemsi kenna uummanni Oromoo nu haa murteessu jedhanii maa waliin galle natti fakkaate yaada kennaa jiran. Si galee waan irratti walii galtu qofa irratti jechuudha. Yoo san hin ta'in ideoloojii irratti waliin galin irratti nama birii jara wayita seentu ispeeshaalii cidha namaa wayita amoommota taatee jalatti dhihaattu bu'aan itti Oromoo fiddu hin jiru. Hin beekama kun. Amma for example warri Tsindoo gadi baatee Fatalawarq namni dhagahin afaan Tigree jiraate Fatalawarq namni jedhamu namni amma Tsindoo liidii godhaa jiru nam sadiin keessaa Addama warra jedhamu san keessaa tokko isiidha. Gadi baatee nuti akka durii 4 kiiloon dhaynu. Ji'a tokkoon keenya kun amma bultii 15 obboleessa kiyya. Waan viidiyoodhaan jiru. Mana Oddishaan baldeemtee caqasuu dandeetta. Tigraay TV gubbaa deemtee caqasuu dandeetta. Faannoo fi isiin jarri oolaa jedhanii tanu shana jennuun tana. Faannoo fi oolan hin jirti balbalarra. Jaratu achi dhaqaa malee nuti hin dhaynu. Sigalee nu dalagaan kennaa gachiiti miti kenna organaayizii godhuudhaa jette. Well lakkin kijibdii intaloon hin kijibditu wayyaaneedha. Qaama saalaa kenna irratti wanni nukutte ganaa gumaa kennan kafalanne namni jedhan jiru. Amma sigalee firmee ammeetuu nuun jetti ijoolleen siyaasaa nutti himuu barbaadu. Firmee ammeetuu ka'utti walii galle xalee as kennaa nuun jedhan. Ani Zubeer birrii haganaa baala irraa hatee tan jedhee maqaa keessi balleesse kijiba wanni kun kijiba uummata baay'ee dhagaa mire naannoo wanni kun kijiba ragaa as fidi jedhaani jechuu qabda. Yoo calliftee hoo at least shakkii keessan buutamuun buutu. Dhibbarraa dhibbatti illee waan san fudhachuu dhabdu waan jedhu asiin dura fakkii tokko qofa kaasee bu'aa irra namni baay'een as keessa waan jiruuf. Yoo yaadattan 2018